Ashama harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fi keessanii nagaa galata waaqanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalatan immoo abdiin qaba jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jedhu maaliif seetaan yeroo hundumaa baay'een keessa maatiin taatu garuu viidiyoo ni ilaaltan jechuudha. Subscribe gootan malee viidiyoo ni ilaaltanii kanaafuu subscribe godhaa isiniin jedhu har'a isarratti dudubbachuu barbaada. Baay'een keessan gara TikTokiti gara Facebookiti gara social media garaagaraatiin dhuftanii jechuudha. Subscribe gootu garuu immoo ilaaltan viidiyoo yeroo namni gadhiisu እና ሲሰን ሞ ላላ ሚዲ መቶ ቻናል kiyyarreechuudha namni meeqa akka ilaalaa jiru namni meeqamoo akka channel ko subscribe godhee jiru jechuudha. Kanaafuu channel subscribe gochuun faayidaan qabu isin jechuun barbaada. Erga subscribe gootanii booddee sababa maalitiif viidiyoo ni ilaala rakkoon keessan maal kan jedhu mi'arra walirratti dudubbanna jechuudha. Baay'een keessan shamarran biyya Arabaati oduun kiyya baay'ee wal qabatu isin wajjin jechuudha. Waa'ee rifeensa waa'ee jaalalaas kanaasa akkasumas immoo waa'ee biyya keessa wantoota garagara wanti isin nagaafatan hundumti jechuudha. Kana isin deebisu baay'een keessan warra biyya Ameerikaa jiran osoo hin taane shamarran biyya Arabaa jirtan jechuudha. Kanaafuu egaa shamarran biyya Arabaa hundumti keessanuu subscribe gochuu namni kamiyyuu warra shamarran biyya Arabaa duwwaa osoo hin taane warri gara biraas jirtan channel ko subscribe godhina viidiyoo hin laaltan taanaan jechuudha. Maaliif ganamaaf galgala itti dadhabee argaa jirtan miti aduu keessan deemaa jira viidiyoo kan isin dabarsuudha yeroo deemu jechuudha. Inna mee ofii keessanii kaameraa duratti jechuudha fuula keessan ilaala. Fuula keessan ilaala viidiyoo waraaba hagamamma isin dadhabsuu hagamamma confidence isin barbaachisu yeroo sanaaf hubattan isin jechuu barbaada. Akka malee hin dadhabe na wanti ani isin jechuu barbaadu gabaabumatti jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan subscribe gootanii sababa maaliitiif viidiyoo hin ilaalle gara subscriberii gara 13,000 isin dhafan 12,000 fi 12,000 wayin qaba 12,600 akkasin qaba jechuudha. Garuu namoonni viidiyoo kiyya ilaalan immoo yoo baay'ate 500 yoo baay'ate 1000 ilaalame 12,000 keessa view 1000 yoo soo ta'eeti jechuudha. Ilaalamne jechuudha gamma viidiyoon kun inni ilaalamne jechuudha. Amma immoo anatu baay'ise malee channel kiyya akkuma argitan 300 400 500 baay'een isaa 300 gadiiti malee kan 300 oliiti miti jechuudha. Kanaafuu viidiyoon ani guyyaa guyyaadhaan gadhiisu nama subscribe 12,000 osoo hin qabu namni 100 viidiyoo kana namni 300 viidiyoo kana ilaaluun isaa kisaaraa guddaadha isiniin jedha. Maaliif akkuma duratti isiniin jedhe subscribe faayidaa hin qabu kan faayidaa qabu ilaalcha kan viiyoodha jechuudha. Inna sababii maaliitiif hin ilaalle dhugaa isiniin jedha tokkoon ani viidiyoon ani hojjedhu faayidaa guddaa isiniif qaba. Maaliif yeroo hundumaa waa'ee rifeensa yeroo naasawu waa'ee jaalalaa yeroo naasawu wanta biyya keessa jiru gaafadhaati lafa garuu wanta isin barbaadne yeroo hundumaa wanta isin jaalachuu dandeessanii fi wanta isin barbaadanidha jechuudha. Kanaan irratti isiniif gadhiisaa jiru ofii keessaniitiif garuu laalaa hin jirtan sababni keessaa maalidha akka malee isinitti haraa jira dhugaa isiniin jedha. Egaa kana booddee subscribe na godhaa isiniin jedhu viidiyoo ilaalaa isiniin jedha. Sababni isaatis subscribe gochuun faayidaa waan hin qabneef gara mana namaatiin deemaa jira nama gaafachuudhaaf yookiin immoo mi'a namaa kennuudhaaf jechuudha. Kanaafuu karaaraan yeroo hundumaayyuu mana taa'ee viidiyoo isin waraabaa jira. Isin akka hin dabbarreef yeroo tokko akka fataa jettanii karaa irratti alatti kaaffee keessatti bakka garaagaraatti viidiyoo isin waraabaa jechuudha. Akka jaalatanii abdiin qooda akkuma yeroo duraan isin jedhu video ilala luka sinin jaraniira baay'ee tokko na aarsa
gara TikTok yeroo deemtan 40 meeqin qaba gara 43,300 qaba takattaa jechuudha ka viidiyoo ilaalu garuu gara TikTokitiin gaariidha gahaadha gara YouTubetiin maal rakkoon keessan wanta si fayyadu yeroo hundumaa ka fidee dhufu waa'ee rifeensaa ta'e waa'ee jaalalaa yoo ta'e dhugaa isiniin jedha yeroo takkallee wanta isin fayyanne wanna nama dabbaru isin fidee beeku wanti isin fidee dhufu yeroo hundumaa yoo jechuudha wanta gaarii wanta isin jaalachuu dandeessan kanaafu kana booda viidiyoon gadhiisu viidiyoo ilaala dhugaa isiniin jedha maalidha isin video faayidaa isinii qaba dhugaa isiniin jedha barumsa dhugaa rabbi isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha sababbiin ani gara YouTube hojjechuu sitti ka'e jechuudha sababbiin kiyya maalidha namoota ciccimoo YouTube irra jiran argitan barumsa garagaraa yeroo isaan barsiisan argitan kanaafu isinillee barumsa sana akka irraa argattan nan barbaada akka itti fayyadamtan jechuudha wantoonni baay'een kan isin fayyadu waan ta'eef jechuudha ifamana godha baajaajii garagaraatu jira konkolaataa garagaraatu jira kanaafuu naannoon isaa nama rabbashaa qilleensi jechuudha garuu baay'ee bareeda safartiin jechuudha safar tanan jiraadha ganda lama Bishooftuu ganda lama jedhama yoo beektan jechuudha innaa akkasii isiniin jira gabaabumatti dhugaa wanti nani arraare ta'u isinitti dubbachuudhaaf dhufe subscribing godhina kana booddee subscribe isiniin kadhadhu dhugaa isiniin jira viidiyoon ilaaltan taanaan subscribing godhina bakka kalas annaa maayidha sababbiin isinii chaanaalii namaan ilaalleefan itti dadhabeeta viidiyoo isinii waraaba dhugaa isiniin jedha yeroo hundumaa koomentii keessan nan deebisa waan tokko na gaafatan biyya biraallee deemi gatii lafaa nu gaafadhuun nutti mijannaan deeme viidiyoo garagaraatti isin hojjedha waagaa kaffalee gatii kaffalee jechuudha isin garuu laalaan jirtan imma nama aarsa innaa viidiyoo kana subscribe gochuu osoo hin taane view na barbaachisa ilaalaa isiniin jedha share waliif godhame dhugaa isiniin jedha irraa barattu garuu barumsa garagaraa qaba waan ta'eef jechuudha kanaafuu subscribe gochuu duwwaa faayidaan qabu waan ta'eef viidiyoo ilaalaa isiniin jedha share waliif godhaa galatooma isiniin jaaladha yeroo hundumaayyuu gaafii keessan hundumas nan deebisa gaafii qabdan hundumas na gaafachuu ni dandeessu ani yeroo hundumayyuu viidiyoo hojjechuudhaaf kunoo asiin ta'aa jira waan ta'eef jechuudha inni akkasii isiniin jedha karaa kiyyarraas fagaadheen jira bakka nan deema isiniin jaaladha fataa jedhame viidiyoo kana booda yeroo achi garagalchee isiniif waraaba karaa garuu wanti argitanii manni barumsa tokkummaa jedhamu kun asfaaltii kanarra gara oliisan jira barriisaa isinitti mul'ata taanaan jechuudha naannoo sanitti hingalaa isiniin jedha akkasii isiniin jedha isa viidiyoo subscribe gootanii chaanaalii nama viidiyoo laalle kana dhiisuu qabdan isiniin jedha dhageessanii jirtu እና ወልማ ጋሪ ሲነንጃል ዳሲናን ከበጃ ጀለተንቶታ ከበጀንቶታ ማቲኮ እና ወልማ ጋሪ ሲነንጃል በቃ ሳፋሪን ጭርጭ ተጅርቲ ማለት ሰይጣን አዱ ከመ ከሰናኒ በእንደ ማና ቆፋቱ ደማዝራ እና በቃ ቻው ቻው ሲነንጃል አይ ላቭ ዩ ጋይስ